Hello guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni maatii Abdurriitich miidiyaa hundinuu hin banne dhufeen jira arras barnoota haalaan barbaachisaa chaaptartuu isiniif qabadheen dhufee jira. Chaanaalli kun chaanaala Oromootii, chaanaala barnootaasi. Chaanaala kana jajjabeessuudhaan like, share, subscribe. Like'iinis sakandii xiqqaa isinirraan fudhattu, subscribe illee sakandii xiqqaa isinirraan fudhattu. Like, share, subscribe gootanii comment illee barreessitanii yaada waan if keessaa qabdan jalatti barreessitanii akkana nuuf godhii jettanii hawwii qabdan asirratti dabarfachuu dandeessanii. Chaanaala Oromootii, chaanaalli haarayaa, chaanaala kana guddifadhaa. Yoo isin chaanaala kana guddifattan hamilee keessan laaleen guyyaa guyyaan barnoota adda addaa isiniif dabalaa. Arras Economics Grade 9 Chapter 2 The Basic Economic Problem and Economic System kajuu isiniif qabadheen dhufee jira. Haaluma kanaan chapter 2 akka isin agartan kanatti isa kana fakkaata jechuudha. The Basic Economics Problem and Economic System. Economii bu'uura economiidha. Irraa gadi jechuudha. Bu'uura irraa jalqabii rakkoo fi siistamoota isa keessaa jechuudha. Haala kanaan isa kanneen laallaa gurra keessan banaatii nu wajjin jala deemaa hordofadha. Describe the basic economic problem. Rakkoo ichi keessatti basic economic keessa jiru kana brief godhii addaan babaasi. Recognize how basic economics problem affect individual, firm and society. Compare and contrast the main economic system. Kana jaa amma konseptii waliin tuttuinee laallaa jechuudha. Na jala hoota. Concept main key concepts waan akkana faa laallaa jechuudha. Choice filannoo economics keessatti imma filannootu jira jechuudha. Choice economic problem, opportunity cost, cartage allocation of resource, choice of technique, problem of distribution, capitalism and command economy, freedom of choice, mixed economy, private, poverty, profit, motive and traditional economy. Isaan kanneentu jira. Isaan kanneen keessaa irra kam laallaa waliin jala habuunu hootu. Basic economic problem scarcity. Isaan kana keessatti basic economic problem rakkoo dinagdee keessatti jechuudha. Waa meeqatu jira? Tokko. Inni tokko maali? Scarcity yookaanis hanqina ka jenneen san jechuudha. Choice hanqina si dhufe saniif akkamitti isa kana baraaramuu dandeessa filannoodha. Inni sadaffaadha. And opportunity cost carraa waan takka keessaa maal godhuudha? Baasii carraa takka addaan baafattee adda baasu yookaanis addaan biriivilii gootee irraa ichi kaa'u jechuudha. Haala kanaan amma kam halaallu scarcity ka jennuun kana halaallu jechuudha. Na hordofi. Mayyee. Scarcity. Khana jechuun amma scarcity is a fundamental economic problem that any human society faces in the problem of what? Scarcity. Khana jechuun amma as keessatti hanqinni guddaan ni dhufa ni mudata. Dinagdee takka keessatti fedhiin ilma namaa waan baay'ee ol ka'uuf wanti ati qabeenya ati qabdu ni daangaa waan ta'eef fedhii ilma namaatii fi wanta silaa achi keessa jirutu wal dhabammaa asirratti jechuudha. Akkuma inni gubbaa kanarratti ibsuuf yaaletti mata duree isa kanaan gubbaatti ilaaluu dandeessa. Maal jaa? Currently hajuu kana jechuudha. Currently scarcity of resource. Scarcity of resource maddi scarcity kana relatively what? Relatively unlimited human want. Fedhiin ilma namaa daangaa hin qabu asirratti jechuudha. Fedhiin ilma namaa daangaa hin qabu is plain fact of what? Life. Jireenya keessatti jechuudha. Household fakkeenyaaf maatii warra tokko producer ammoo wanta takka oomisha jechuudha. Waan oomisha san irratti jechuudha.
oomishni sun kan dhuunfaasaa yookaanis kan maatii tokkoo haa ta'u ammallee kan waloo yookaanis ikoonomii hundaa haa ta'u the problem of what scarcity of natural and human made wanti kun asirratti waa lamaan dhufuu danda'a. Scarcity amma akkuma biyya keenya kanatti ilaallu biyya keenya irratti scarcity dhufee jira sirriitti dhufee jira human made resource ilma namaatiin dhufuu danda'a human made dhufuu danda'a karaa biraatiin jechuudha. Amma asirratti wanta ilaallu takkaatu jira. Hot amma human made amma naturaliidhaan dhufa dhugaadha. Naturaliin amma akka agarru kana ni dhufa. Naturaliin akkamiin dhufa hamni ilaalla amma sanis waliin. Amma naturaliin ilaallu karaa uumamaatiin fakkeenyaaf hongeen takka qabeenya qabdu tokko irratti yookaan miidhaa sirraa fidu ta'e yookaanis wanta ati oomishitee jechuudha irraa jiraachaa jirtu irratti sirraa kan dhufu ta'e karaa biraatiin ibileessonni takka midhaan takka yoo sirraa nyaatee diinagdee galiin kee inkaamiin kee kan gabbuu yookaanis karaa biraatiin yoo kan dhufu ta'e wantoonni akkanaa kun rakkoo diinagdee keetii irratti sirriitti fiduu danda'a jechuudha asirratti. Human made yaalaltu amma human made jechuun amma ilma namaatiin akka ta'u jechuudha. Ilma namaatiin fakkeenyaaf waraanni biyya takka keessatti kan deemu ta'e hanqinni adda addaa biyya san keessatti yoo kan dhufu ta'e inflekshin reetiin hayin ta'a ni dabala. Hanqinni jireenyaa yookaanis qaala'insi jireenyaa kun inflekshin kan jennuun ni dabala. Kan deemee maas difleeshinii illee duubarratti ni dhufa. Inni kun maali? Fedhii ilma namaa daangaa waan hin qabneef human want is unlimited but resources limited kan jaaniifis isuma kanaafi. Ati fedhiin kee hanga feetuu qabeenya maallaqaa qabaattees wanti silaa ati barbaadu sun gabboo akka ta'u ta'e jechuudha. Achirratti wal singitu. Kanaaf maallaqni fedhii teessan si guutuu hin danda'u. Fedhiin teessuun ammas yoo isaa barra dabaltee maallaqni kee kan fedhii teessan si guutuu yoo ta'ellee oomishni ati wanta kanarra barbaaddee harkattu hin harkattu ni dhabdaa jechuudha waan kanarratti. Kun kanaaf choisiin isa boodaan dhufe jechuudha scarcity boodaan. Kanaaf consequence of the necessary to use resource as efficiently as possible. Kanaaf akkanatti as wanni possible nu godha jechuudha. Wanni sun hanqinni resource sanii jechuudha ilma namaa irratti akkaataa inni gartee dirqamaan wanta takka dhiisee takka qabatuuf jechuudha dirqama isa dirqamsee jira. Effect resource should be what allocated efficiently among of the providingly choice. Kanaaf dirqama maaltu isa barbaachisaa filannoon dirqama isa barbaachisee jechuudha asirratti. Economic concepts are described by what as follow. Scarcity amma asirratti waan ilaaluu qabdu. Scarcity jechuun hanqina jechuudha. Hanqina jechuun amma maal jennaan? Amma hanqina kan jennuun kun jechuudha maal haa jennuun? Scarcity is additional fundamental economic problems that any human society faces in the problem of scarcity. Akkuma reefu nuti jenne garte asirratti scarcity yookaan jennuun kun jechuudha dinagdeen hawaasaa takka keessatti jechuudha dinagdee hawaasaa keessa meeshaa fi tajaajila ilmi namaa argachuu danda'u tokko keessatti jechuudha hundi amansiisaa yookaanis kan fedhii namaa guutuu miti. Oomishni takka yoo achi keessatti hanqina oomishaa yookaanis wanti silaa ati barbaaddu sun yoo kan dhabamu ta'e waan silaa isaan fiddu sun yoo kan qabaatu ta'e wanti kun hanqina mataan isaa jechuudha asirratti ilaaluu dandeessa. Scarce river isa kana amma brief hogga goonu yookaan scarcity kana river hogga goonu jechuudha amma akka asirratti agarru kanatti jechuudha. Two facts that all economic resource that a society want to use to what? Produce good and service are what? Finite or limited in supply. Kanuma bakka. Kana jechuun namni takka meeshaa bitachuudhaaf haga barbaadan hanga barbaadu gar yoo kan ta'u ta'e wanti inni barbaadu sun dirqama bakka namni wanti inni barbaadu yoo kan sanii gad ta'u ta'e yookaan kan namichi waan san dhiyeessu yoo sanii ol ka ta'u ta'e jechuudha. Wanti kun dirqama waan sanii guutuuf waan ta'eef karaa filannootti isa geessa jechuudha asirratti jechuudha. Dinagdee kanarratti waan fayyadamuudhaaf isaan malu hawaasni tokko meeshaa fi tajaajila
guutumaa guututti oomishu itti fayyadamu oomishee itti fayyadamu hundinuu kan daangeffamu yookaanis isa daangessisu asirratti akka daanga'u isa agarsiisaa jechuudha. Kanaaf inni kun maali? Fedhiin ilma namaa daangaa hin qabdu wanni ati oomishtu daangaa qabaa waan jedhamuuf inni kun kana ta'uu danda'a jechuudha. Kun kanumaan hiikaan isaa kanumaan adda ba'a jechuudha. Dhiyeessaa fi amma fakkeenyaaf demand and supply irratti jechuudha. Demandiin wanta san barbaadaadha. Supply'n ammaas waan san jechuudha. Hanqisee yookaanis dura waan san gatiitti dabalee kan dhiyeessu yoo ta'e namichi isa waan san fudhatee milkeeffachuudhaaf qabeenya waan san hin guuttatu yoo handhabu ta'e jechuudha. Inni kunis iskaarsiitiidha hanqina. Hanqinni waan itti dhufeef irra wanta kana furachuu dadhabee jechuudha namichi kun. Haala kanaan iskaarsiitiin rakkoo economic problem of economic system keessatti jechuudha. Isa beezii ta'e iskaarsiitiin tanaaf mul'ate jechuudha. Kanaaf furmaataas dubarratti ni qaba. Asumaan ammallee isa itti aanu keessatti however akkasumas there being limited should be expressed in the relation human want. Kanaaf inni kun hidhata maalii wajji qaba? Fedhii ilma namaatii wajjin addaan xiqqishollee bahuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf fedhiin ilma namaa waan hin daangooyneef daangaan qabdu. Har'a yoo makiinaa takka bitate boru xayyaara bituudhaaf hawwii qaba. Kun immoo yoo jireenya isaa fooyyessee amma har'a dibicha takka bitate boru dibicha lama godhachuuf yaalii godha. Kanaaf hanguma fedhiin namaa dabaluun wanti silaa fedhiin hanguma silaa oomishni ati harkatu dabalu yookaan maallaqni ati qabdu dabaluun fedhiin ilma namaatis increase kan isuma jala dabalaa jechuudha. Kanaaf wanni kun asirra nu daangeesse. Haaluma kanaan hordofi wanti kun beeziidha waan ta'eef asirratti yoo wanni kun siin hubanne yoo ta'e boodaa siin hubattu waan asirratti sirriitti adda baafadhu. Haaluma kanaan the term scarcity reflect the imbalance between our want. Kanaaf fedhii ilma namaati wajjin waliin ginnee jechuudha asirratti laa. Want and the means of satisfy whose want. Asirratti satisfy wanni hin gooneefis maali? Fedhii ilma namaatii fi qabeenyi yookaanis oomishni ati oomishtu waliin gitu waan ta'eef yeroo amma jireenya ati keessa jirtu keessatti yeroo ammaa biyya teenya keessatti wanni deemaa jiru zooma akkanaati. Wanti ati silaa waan saniin barbaaddu sun waan sanii wajji waliin ginneen satisfy gammachiisuu hin danda'u. Kanaaf wanni economicsiinis gadi fageessitee irra dubbatteef jechuudha. This term scarcity reflect hajeefis kanumaaf kanaaf waliin madaalle jechuudha. In the resource were fully abundant there would be on economic problem at all. Not akkanootiitti scarcity does not mean shortage. A good is said to be scarce. If the amount of available is less than amount of people which have zero price. Wanni silaati qabdu san jechuudha asirratti shortageidha isa gabbaate jechuudha. Isa kanaan ammauntiin kee wanti isaan barbaadu leezaaniidha jechuudha. Ammauntiin kee maali? Ammauntiin uummataa hundinuu leezaaniidha. Kanaaf zeeroo piraayiziin isaan itti onnataan hara zeerootti harkaa dhufe jechuudha amma fakkeenyaaf. On the other hand karaa biraatiin jechuudha shortage of good and service when problem are unable to get what amount of they want to prevailing price. Kana prevalence yookaan prevailing waliin goone jechuudha. Shortage isanii specific and short term of problem. Sirrumatti jechuun amma war scarcity is universal and endless problem. Kanuma jechuudha. Kanaaf amma maaltu furmaata as keessatti gad dhufee maal jee choice nuun jee. Filannoon dirqama ta'a waan kanaaf. Filannoon maaliif ta'a? Amma fakkeenyaaf dirqama wanni filannoon kun ta'eef if resource are scarce output will be limited. Nuun jee ilaala asirratti. If
output is limited. We cannot satisfy all of our want. Garte wanni kun ta'eef qabeenyi yoo hanqatees jechuudha oomishni ni daangeffama. Laal qabeenyi yoo hanqate ammas oomishni tokko jechuudha yoo kan irratu ta'e yookaanis bakka ati barbaadde sanitti kan dhaabbate yookaan kan daangeffame yoo ta'e maaltu dhufaa bakka kanarratti so choose must be made filannoon dirqama ta'a abbaa fedhettu jechuudha bakka kanatti filannoon furmaata ta'a jechuudha waan silaa godhachuuf qabdu san dhiiftee waan biraa godhataa jechuudha waan biraa sabistituu goota fakkeenyaaf amma yoo kan dur amma fakkeenyaaf dhageeffadhu asirratti fakkeenya sirii takkaan siimaa ati dur ammaan tana bakka yookaan araadooyitiif buna hararaa bunaa qabda haa jennu immoo fakkeenyaaf suusii bunaa sana amma dur buna fayyadamaa turte isa san hanqina qabeenyaatiif jidduu dhaabdee jechuudha isa koofii kana dhaabdee maal goote tii bakka buufte yookaan shaayii sabistituut goote jechuudha kanaaf filannoo keeti kun filannoo keetiin duraan buna fayyadamaa turte amma buna dhiiftee maalitti bakka buufte shaayiitti bakka buufte jechuudha kanaaf dirqama ta'e asirratti chooses must be what made kanaaf jenneen jechuudha due to the problem of scarcity individual akka dhuunfaattis akka mootummaatti illee jechuudha farm and government are forced what choose to want output produce I am sure that akkasitti hubadha wanti kun sirriitti isiniif galana fakkaata kanaaf wanni furmaata jennee nuti yaadnu isuma amma jenne kana jechuudha quote in short scarcity implies choose kanaaf dirqama nuti which in the what turn implies an opportunity cost garte kanaaf maali filannoon keenya carraa keessaa akka nuti carraadhaan filannuuf yookaanis filannoo carraa keenya akka nu wanna ta'uuf akka nu gargaaruuf itti goone jechuudha kanaaf maali scarcity hanqinni kuma jirutti limited resource daangaan qabeenya yookaanis madda qabeenya tokko limitiidha jechuudha asirratti wanni ati beekuu qabdu asitti jechuudha qabxiin ati madaalliin silaa filannoo saniitti kan si geessu jechuudha meeshaa fi tajaajila kanaan waliin kan wal madaalu yoo kan ta'u ta'e jechuudha yookaanis kan waliin madaalu yoo ta'e asirratti maali filannoo harma jalaa kana yookaan ordarii harma jalaa kana isiniif kaa'e ordarii kana jechuun maali takkaan isaa isiniifin agarsiisa jechuudha amma implaayisii kana nuuf kaa'ee jira inni takkaffaadha scarcity akkuma hanqinni jiru limited resource hanqina saniif fedhiin teeni daangaa qabeenyi keessa argaa daangaa jechuudha limited output kana jechuun gaamma egaa qabeenyi sirraa daangee oomishni keetis daangee jira jechuudha fedhiin keetis maali ni daangaa ni hanqata jechuudha kanaaf limited output ta'ee jira jechuudha limited uumaa wanti fedhiin ilma namaa duraanuu daangaan qabu jennee jirraami kanaaf karami nu geesse choose involves cost dirqama ta'ee jechuudha kun amma gara involve yookaanis koostiin kee karamitti kara filannoo keessa galee waan silaa fayyadamuu qabdu dhiiftee wanta isa lammaffaa yookaanis sardi paartii yookaan kara qaama biraatti deemtee isaan fayyadamtaa jechuudha dirqama duraayyuu amma fakkeenyaaf Economicsiin amma gaafa nuti barannutti waan kana bakka hedduutti hiikee ilaale. Normaal good and inferior good jee adda baase. Normaal goodiin amma fakkeenyaaf huccuu jinsii jechuuf akka fakkeenya huccuu jinsiiti. Inferior goodiin salbaajiidha. Amma fakkeenyaaf yoo dur jinsii qarshii 500 bitachaa turte har'a dirqama inferior goodii kana fayyadamta jechuudha. Inferior goodii fayyadamtee qarshii 500 kabitu san 500 kofoo yookaanis qamisa waa 5 bitattee daara bahuu dandeessa. Haala kanaan filannoon isa kanaaf dirqamaan si barbaachisaa jechuudha. Filannoon isa kana. Kanaaf opportunity cost is very important. Opportunity cost hinuun jee. Opportunity cost jechuun bakka dirqama carraa ammaati waan takka jechuudha. Baasii carraa qabxii waan tokko adda baaftee beekuu dirqama sitti ta'a jechuudha.
haala kanaan barnoonni keenya kaarraas kanumaan xumuramaa guyyaatti aanu inshallah kan biraa isiniif qabannee walitti ni deebinaa. Hagasitti like share subscribe comment gootanii Abdurriitich miidiyaa yookaan jajjabeessitan taatan Awshir Abdurriitich miidiyaan isin gammachiisaa amana. Haala kanaan chaanaala barnootaati waan ta'eef chaanaalli kunis chaanaala haarayaa like share subscribe sakandii xiqqaa takka illee isin irraan fudhatu gootanii yoo jajjabeessitan taatan hamilee keessan laalee Abdurriitich miidiyaan barnoota biraa paartii 2 unit 2 qabatee isiniif dhiyaataa arraaf kanumaan naaf tura nagaannaa jiraadhaa.